Nagaanii fi araarri Waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoodhaa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Samoona akkuma walii wajjin ilaalaa turree waa'ee Maatiyos boqonnaa 5 irratti isa jiru ergaawwan sagalee Waaqayyoodhaa barumsa gooftaan keenya Yesus Kiristoos bartoota isaa barsiise jennee kutaa sana keessatti jireenya keenya isa ammaa fi isa booddee maal akka inni ta'e sirriitti ilaalleerra jechuudha. Ammatti rakkina adda addaa kan qabnu yoo taane iyyuu booddee mootummaa Waaqayyoodhaa akka nu eegu, jireenyi bara baraa akka nu eegu, Waaqayyoon arguun akka nu eegu, gammachuun akka nu eegu agarreerra jechuudha. Har'a immoo iyyuu Maatiyos boqonnaa 5 keessatti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu amantootaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos ittiin qabee barsiise walii wajjin ilaallaa jechuudha. Dhimmi kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu amantootaa wajjin wal qabata jechuudha. Waan Yesus ittiin jedhe kana yoo godhanni jiraatu hin godhan yoo ta'e garuu jiraachuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun jara sararee nutti himeera jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kakuu moofaa keessatti Waaqayyo jalqabatti namoota uume, erga isaan uume booda boqonnaa 2 lakkoofsa 15 fi 17 irratti Waaqayyo ajaja isaanitti dabarse. Isa kana nyaadhaa, isa kana immoo nyaatinaa jedheetoo Waaqayyo ajaja isaanitti dabarse. Isa kana yoo nyaattan hin duutu, kana yoo nyaachuudhaa baattan ni jiraattu kan jedhu jechuudha. Akkuma kana gooftaan keenya Yesus Kiristoos barumsa isa kanaa wajjin wal fakkaatu nu barsiiseera jechuudha. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenya kan agarsiisudha jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo kana goone jiraachuu, yoo kana gochuudhaa baanne immoo jiraachuu dhabuu keenya macaafni qulqulluun nutti hima. Macaafichis gooftaan keenya Yesus Kiristoos amantoota waan lama isaaniin jedhe. Tokko ifattiin jedhe, lammaffaan soogidda jedhe. Hin kadhanne. Jiraataaf kabajamaa alfaaf omeegaa Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunooti aniif sabni kee fuula keetti walitti qabamneera. Dubbii kee hiiktee nu barsiisuun isaati jette anis jechuu akka hin danda'u. Barumsa ati barsiiste osoo ittiin dabalne osoo irra hin hir'isin isumati dubbatte irra deebi'ee dubbachuu akka hin danda'u. Isumati dhaloota yeroo sana dhageessifte anis har'a yaa Waaqayyo dhaloota ammaa dhageessisuu akka hin danda'u na gargaari. Sabni dhaga'us sagalee kanatti faallaa akka hin dhageenye, yaada keetti faallaa akka hin dhageenye, dubbii keetti faallaa akka hin dhageenye isaan gargaari. Gooftaa ardiidhaaf samii mootii haftee bara baraan jiraattu Yesus Kiristoos teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Inni kana jibbu ergaan kun kan isatti hin tolle, barumsi kun kan isatti hin tolle, ergaan Luusifaar maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin teessoon isaa kan garagalee haa ta'u. Hafuurri kee inni hunduma keenya seenaa keenya geeddaru nutti haa dubbatu. Waan nutti dubbattuufis waan nu barsiistuufis galata siif galchina. Maqaa tokkocha ilma kee Yesus Kiristoos ittiin nu jaalatteetiin. Ameen. Isiniif soogidda jedhee Yesus Kiristoos barumsa kana barsiise. Isiniif soogidda jedhee barumsa kana gaafa barsiisu barumsa kana keessatti dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenyaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos lafa kaa'eera. Lamaan isaa keessattuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Waa'ee soogiddaas gaafa kaasu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Waa'ee ifaas gaafa kaasu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Akkaataan nuti itti sagalee kana dubbisnuu fi akkaataan nuti sagalee kana itti dhaggeeffannuu fi akkaataan nuti sagalee kun itti barannu yoo faallaa ta'e malee ergaan kutaa kana akka kanatti kan jirudha jechuudha. Kutaa kana gaafa dubbistan dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu irraa barattu jechuudha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan inni jedhe faallatti kan dubbannuuf, kan barsiisnuuf, kan akkasumas immoo iyyuu
lallabnu yoo jiraanne irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Faallaa dubbii kana namni deemu kamuyyuu abaaramaadha. Wangeela kanatti adda kan ba'e kan biraa kan barsiisu hundumti isaa ergamaa Waaqaa haa ta'u eenyumaayyuu abaaramaadha. Kanaaf faallaa dubbii kana akka nuti hin deemneef of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni kanaan dura bifa biraatiin lallabdanii jirtan faallaa dubbii kanaa kan ta'e yoo ta'e barumsa kana booddee jireenya keessanii irratti ilaaltanii akka sirreeffattan abdiif amantiin qaba. Egaa kuticha tokko tokko walii wajjin ni ilaalla. Maatiyoo 5:13 irratti Yesuus itti fufee jedha. Barumsa jalqabaa bartoota erga barsiisee booda ammallee bartoota itti fufee bartoota barsiisaa jira. Kutaan kunis kan bartootaati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsi kunis kan inni laatame bartootaaf laatame. Duuka buutota isaadhaaf laatame. Warra isatti amananiif laatame jechuudha. Yesuus itti fufee isin soogiddaa jedhe. Soogidda lafaatii jedhe. Isin maalidha? Soogidda lafaatii jedhe. Soogidda biyya lafaa kanaadha. Soogidda biyya lafaa kanaadha nuun jedhe. Biyyi lafaa kun isin hin mi'oofti. Isin soogidda biyya lafaa kanaadha. Kanaaf ga'een keessan mi'eessuudha waan ta'eef biyya lafaa kana mi'eessuu qabdani jedheetini isin soogidda biyya lafaadha nuun jedhe. Garuu jedhe isin soogidda biyya lafaa erga jedhee booda ani waa'ee gooftaan nuun jedharra ture baay'ee natti tola waan ta'eef jechuudha. Soogidda ta'uu keenya bichaa haasawoo osoo hin taane gooftaan dhimma itti aanee dubbate kanatu dhimma wasaanyii waan ta'eef jechuudha. Garuu jedhee kaa'e Yesuus isin soogidda biyya lafaatii erga jedhee booda soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree jedhe. Agartanii? Egaa soogidda erga nuun jedhee booda amma nuti soogiddaa biyya lafaa fi soogidda ta'uu qabnaa biyya lafaa mi'eessuu qabnaa irra turuu hin qabnu ka. Dhimma irra turuu qabnu irra turraa yaa saba Waaqayyo. Dhimma ilaaluu qabnu ilaalla. Dhimma daggatame ilaalla. Dhimma dhiifame ilaalla. Eshi soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Soogiddi yoo mi'aa of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Wanti soogidda deebisee mi'eessu maalin? Wanti deebisee soogidda taasisu maalin? Soogiddi soogiddummaa isaa gaafa gadi dhiise. Amala soogiddummaa isaadhaa gaafa gadi dhiise. Mi'aayuu yoo dide maaliidhaan deebi'ee too soogidda ta'uu danda'a? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti inni keessa galee soogidda ta'uu danda'u, wanti itti dabalamee soogidda ta'uu danda'u, gonkumaa akka hin jirre gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa isaa wajjiniin walitti qabee nutti himeera. Kana jechuun isin soogiddummaa keessan yoo kan gadhiiftan ta'e mi'aa keessan kan gadhiiftan yoo ta'e maaliidhaan deebitanii mi'ooftu? Maaliidhaan deebitanii too hadhaa mi'eessitu? Maaliidhaan deebitanii too mi'aawuu dandeessu? Mi'aa keessan gadhiisuu hin qabdani. Mi'aa keessan yoo gadhiistan garuu mi'aan keessan deebi'uu hin danda'u. Mi'aan kee akkas jalaa hin fudhatamneefi soogiddummaan kee akkas jalaa hin fudhatamneefi eeggadhu nuun jedheera. Erga jedhee booda maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Yoo soogiddummaa isaa kan gadhiisu ta'e wanti isa deebisee mi'eessu waan hin jirreef gadi baafamee gatamee namni irra ijjatee balleessa malee homa tokkoofiyyuu waa'ee hin baasu. Maasatti yoo naqatte xaa'oon ta'u lafa hin gabbisu soogiddi mi'aasaa gadhiise taanaan homaafuu hin gargaaru. Xaa'oo ta'ee lafa hin gabbisu lafa guba malee lafti soogiddi irratti gannammeeyyuu midhaan hin baasu. Ni gubata naannoo sun biqilaa tokko hin deebisu marga tokko hin baasu. Soogiddi irratti jige taana. Soogiddi mi'aa yoo keessaa dhabe gadi baafamee gatamaa gatiiyyuu hin qabu irra ijjatamaa ni balleeffamaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan.
ijjatamne akka hin balleeffamne mi'a kee gadi dhiisini akka hin gatamne mi'a kee gadi dhiisini soogidummaa kee gadi dhiisini jedhe Yesuus inni dhimma jiraachuu dhabuuti aboo soogidummaa keedhaan kan turtu yoo ta'e hunduu si barbaada si mi'eeffachuudhaaf hunduu si barbaada jireenya isaa dhaasanatti godhachuudhaaf hunduu si barbaada madaasaatti godhachuudhaaf hunduu si barbaada jireenya isaa ittiin tursiifachuudhaaf hunduu si barbaada yoo soogidda taate hin barbaadamta soogidummaan kee hin jiru taanaan mi'aan kee hin jiru taanaan mi'aan jirtu taanaan eenyuus hin barbaadu hundumtuu sirra ejjatee si bira darba akka sirra hin ijjatamneef akka gadi baafamtee hin gatamneef akka hin balleeffamneef akka gatii qabaattuuf Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u soogidummaa kee keessa turi boleessa koo soogidummaa kee keessa turi mi'aa kee keessa turi soogiddi ofiifi miti namaafi kan inni oolu soogiddi ofiifi miti kan biraadhaafi kan inni oolu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u soogidda keessa gaafa gale soogidduma soogiddi dhimma biraa keessa gaafa gale garuu waan sana keessa soogiddi keessa galuun isaa ni mi'eessee agarsiisaa jechuudha soogidda keessa gaafa buuste garuu soogidduma soogidda ittoo keessa gaafa buufte ittoon sun ni mi'aawa soogidda waan nyaatamu tokko keessa gaafa buufte wanni nyaatamu sun ni mi'aawa wanta hundumaa iyyuu itti gootee nyaata waa hundumaa itti gootee soogidda malee gaafa namaaf dhiyeessitu hin bushaa hin hadhaa namni soorata dhiisee biraa deema soogiddi dhimma barbaachisaadha soogiddi nyaata barbaachisaadha soogiddi nyaata filatamaadha nyaata filatamaa hundumaa kan mi'eessu isa soogiddi nyaata ni tursiisa soogiddi nyaata barana isaa hin dheeressa nyaatonni barri isaanii dheeratan kun marti isaanii soogidda of keessaa qabu soogiddi yoo mi'aayuu baatu homtuu isan barbaadu homtuu dhimma sarraa hin qabu gadi baasanii sagatu kanaafi sin soogiddi yoo mi'aaf keessaa dhabe garuu uma tokkoofuu waa'ee hin baasuu lafatti baasanii gatamanii hin gatamaa lammaffaa irrattis immoo kan inni qaa'ee dhimma jiraachuu dhabuudha soogidda yoo taane ni jiraannaa soogiddummaa keenya yoo gadhiifne garuu ni banna kana beekaa kana jechuun jireenya kiristaanummaa keenyatti waan Kiristoos nurraa gaafatuufi waan karaan Kiristoos nurraa gaafatuuf hin jiraannu yoo ta'e faayidaa hin qabnu jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ishee lammaffaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa kan inni barsiise isin ifa biyya lafaati jedhe mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u Yesuusidhaaf galanni guddaadha isin ifa dhokachuu hin dandeessan jedhe ifti dhokachuu hin danda'u ifti ga'een isaa ifuudha ifti lafa dhokannaa hin oolu ifti iddoo dhokataa hin oolu ifti iddoo ol jedhaa irratti kaa'ameetiin mul'ata amma akkama wanti hundi tole kana miti bara abboota keenya kurraasii ibsatu faanosii ibsatu wantoota kanaan kana fakkaatan ibsatu muka faa ibsatu ol fuudhanii kaa'aniitiin iddoo wayirra kaa'u achirraa akka inni hundumaaf ifuuf achirraa akka inni hundumaaf mul'atu ni kaa'u lafan kaa'ani hundaaf mul'atu waan ta'e Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u warri amma achirraa ilaalaniif ampuulii hojjetan gubbaarra kaayan achi akka isheen gadi iftu godhan Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u lafa osoo kaa'anii ampuuliin illee iftu
إلف وأمنا كسان كيسا جر هندما يملست نانو جرت سنة سودان ديس إيسوس نافقلني قدانا هذا أقرو إيسوس كريستوس كان إني برسيسي برمسا يروسان آدان يروسان أتيم مبراتين انجر كرازي فاكا نبسطن مكاولتين أنيفا يبسط إيسوس نافقلني قدانا وانتوتا الدادة شنفاي جرسافا يبسط كنان كنا كفكات وان باي يبسط يروسان التيجون إبسان يروسانا إبت الرأي وان تيف كان النيف إبت الرأي كبسي فمي وان تيف كان النيف هون سنو يلي غوفتان كينيا يسوس كريستوس لكوسا كدا شايرت ماتي وشال لكوسا كدا شايرت هون سنو إبسا كبسي سيقو بوجلا إنكاو يلي أي جده هون سنو إبسا كبسي سيقو بوجلا إنكاو كنتنو إبسا كبسي سيقو بوجلا إنكاو باتو إبسا إركا ملي إبسا جسمنا كيسا كنجر رندو ما فين إبسا إبسا إركا كبسي فمي بودي قو بوجلا متكن النكام باتو إبسا إركا منيشا كيسا كنجر رندو ما فكن نيفو غوغو كيسا يوكان مو يوغاني غاني كيسا كنكامو يوتي إبسان كنا في سا يجراتون دندو سبب بينسا لفول كار يموتاو أجرا نيفا لفو قام ما كيسا لفو ملچون دندني كيسا قابتاو أوف ما ساتي أبدامس أوفي فودرون دندو أوفي فودي بيدا إيسو سناف قلني قداناتو بوليسا كو بوليسيكو إبسان كي أكن نامني في إبسان كي نوالي إبسان كي باسي موليسي إبسان كي سكي تجرو باسي موليسي إبسان كي كريستوسي يسوسي دا جراتشو بي جراتشو نبوركم يسوس كريستوسي دا سكي تجرو نفسي تاوتا يني جراتا إنو كامسي تاينا والتا يوتا يغرو جرات آفو ماكي تيري بستيو فجيستا وكم من تدي بتيروتا إيه يسوسنا بقلني قدانات هاللويا كنا بقوفتان كينيا يسوس كريستوس بقوفتان كينيا يسوس كريستوس تمورا دبيسا كزري تمور لكوس لكودا جا نمون يجي كيسا نسا غاري أرغني أبا كيسا نسا واقر رابل بناكا كننيف إفني كيسا نكو مكانت نموذج درتي آي فوجري أغرتني إرشان كينيا نموذج درتي كني فوجوتي جريني كينيا ودين كينيا إني غارين نموذج درتي كمولة يوتي كان إني كان يسوس كناس آجر وجو جريني كينيا إني غارين سن نموذج درتي كمولة يوتي نموني وجي كينيا سغاري سنارغني جرينيا كينيا سغاري سن أرغني أملا كينيا سغاري سن أرغني جدبي كينيا سغاري سن أرغني أملا كريستانو ما سن الراج على كسون أرغني جرينيا كريستانو ما سن الراج على كسون أرغني إسان الرأي فسنا إلالني أبا كينيا سوا كرافول فينا كنوي يو كنا توباتيو ماذا لفانا كنول تيوتي لفا صبا كنول تيوتي لفا سغاغلا كنول تيوتي لبسي في ملك كانوا يوتي وان واقعيون جالن نوتي كده وجدت يوتي أباك واقعيون الرب ساول تايتشونا إيسوس نافقلني قدانات حرامن توني ما وجين كينيا ماليني تداجل توني وجين كينيا ماليني واقعيون الرب ساول لمو كبتشي ساول تفتشي ساول لمو نموني نولاني واقعيون بسنتا gocha jirra kanaaf yesus maal jedhe hojii keessan gaarii ilaalanii namoonni waaqayyoo keessan isa waaqarraatti fulfinanii kennu hojiin keenya gadhee yoo ta'e waaqayyoo arrabsu jechuudha ni arrabsisiifna waaqayyoo yesusin deebisnee arrabsiisurraa
of eeggannu. Jireenya keenya eeggachuu dhabuurraa kan ka'e Yesuusin deebisnee arrabsiisurraa of eeggannu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusin arrabsiisurraa of eeggadhu obboleessa ko. Sasiif jedhee fannoo irra oole, sasiif jedhee gatii kafale hin arrabsiisin. Sasiif jedhee fannoo irra oole, sasiif jedhee gatii kafale hin arrabsiisin. Yesuusin arrabsiisina. Jireenya keessan eeggadhaa. Dubbannaa keessan eeggadhaa. Hojii keessan eeggadhaa. Gochaa keessan eeggadhaa. Deemsa keessan eeggadhaa. Baagala keessan eeggadhaa. Eeggadhaa. Gooftaan akka hin arrabsamneef. Inni dhimma jiraachuu dhabuuti. Yoo waan gooftaan nuun jedhe kana goone ni jiraanna yookaan hin jiraannu ni banna. Ibsaan ifuusaa yoo dhiise hin dhaama. Soogiddi mi'aawu yoo si dhiise hin hadhaaya. Baafamee gatama. Wayiifuu faayidaa hin qabu. Akkuma kanaaniif isinis jireenyi keenya Kiristoos Yesuusin hin ibsu yoo ta'e, Yesuus Kiristoosin hin mi'eessu yoo ta'e, hin mul'isu yoo ta'e, jireenyi keenya awwaalamuun isaa waan hin oolledha jechuudha. Boleessa koo, Waaqayyo jireenya kee awwaalamuu akka oolchuun barbaaddaa? Waaqayyo jireenya kee badiinsa akka oolchuun barbaaddaa? Waaqayyo jireenya kee waan gaariidhaan akka quubsuun barbaaddaa? Qajeelummaan kee akka saafaa barii akka ifa ganamaa akka ta'uun barbaaddaa? Yoos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan Waaqayyo siniin jedhe godhaa. Yoos waan Kiristoos siniin jedhe raawwadhaa. Waamichatti waamamtan hojjedhaa. Jireenya waamicha keessa wajjiniin malu jiraadhaa. Daawit akkas jedhe. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo, keessi namummaa kootii guutummaatti maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo, wanta gaarii inni sii godhe hundumaa hin irraanfatini. Al tokko tokko Waaqayyoon irraanfanneetiin karaa baay'ee deemnee isa gaddisiisna waan ta'eef. Wanta gaarii inni sii godhe hundumaa hin irraanfatini. Inni yakka keessiif inni isaa dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa. Jireenya kee awwaalamuu hin oolcha. Gaarummaa fi yoo ansi gonfaa. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsa. Dargaggummaan kee saaree akka joobiraa hin taata. Waaqayyo qajeelummaa hin hojjeta. Warra cunqurfamanis firdii qajeelaa hin baasa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Inni karaa hojii isaa Museetiin gochaa isaa ijoollee Israa'elitti hin beeksisa. Waaqayyo qabeessaa fi araara qabeessa aaritti suuta jedha. Gaarummaan isaas guddaadha. Waaqayyo qabeessaa fi araara qabeessa aaritti suuta jedha. Gaarummaan isaas guddaadha siin jedha. Gaarummaan Waaqayyo si baay'ate, araarri Waaqayyo si baay'ate, aaritti Waaqayyo waan suuta jedheef hin dheekkamu sitti hin fakkaatin gaaf tokko Waaqayyo sitti dheekkama. Hojii gadhee keessa kan deddeebitu yoo ta'e, hojii gadhee keessa kan turtu yoo ta'e, hin deebitu karaa keessaa maarraa yoo ta'e. Faarsaa Daawit 103 irraa hin dubbisaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Inni si'a hunduma dubbii gadi hin kottaa'u. Sababa sirran barbaadu yeroo hunduma Waaqayyo furee gad si dhiisa. Bilisummaadhaan akkati jiraattuuf yeroo hunduma sababa sirran barbaadu. Muudaa sirra hin soqu. Atis immoo akkuma inni yeroo hunduma muudaa sirra hin soqne sana nama muudaa maleessa malee taatee isaaf jiraachuu qabda jechuudha. Inni yeroo hunduma dubbii gadi hin kottaa'u. Barabaraanis dheekkamsatti hin hafu. Araaraan ni deebi'a jechuudha. Akka cubbuu keenyatti nu irratti hin hojjetu. Akka yakka keenyattis nutti hin deebisu. Bantiin Waaqaa lafarraa fagaachuu isaa guddaa akka ta'e, gaarummaan Waaqayyoo akkasuma warra isa sodaataniif guddaadha. Guddaa jabaadha. Warra isa sodaataniif gaarummaan Waaqayyoo guddaa jabaadha. Eenyudhaaf? Warra isa sodaataniif. Warra karaa isaa irra deddeebi'aniif jechuudha. Bantiiwwan Waaqaa lafa irraa fagaachuu isaanii
guddaa akka ta'e gaarummaan Waaqayyoos akkasuma warra sodaataniif guddaa jabaadha. Ba'i biiftuu lidhaa biiftuutti akka fagaatu inni irra daddarbaa keenya nutti hin fageessa. Abbaan ijoollee isaatiif akka garaa laafu Waaqayyoo akkasuma warra isa sodaataniif garaa hin laafa. Nuyi akka nuyi itti hojjetamne inni hin beeka. Biyyoo ta'uu keenyas inni yaadata. Waaqayyo osoo hin beekini miti kana hundumaa akkasiin jedhu kana gochuu akkasi dandeessu waan beekuufidha. Soogidda gaafa sin jedhu soogidda ta'uu kee waan beekuufidha. Ifa biyya lafaatti gaafa sin jedhu ifa ta'uu kee waan beekuufidha. Hin beeka Waaqayyo waan hundumaa. Biyyoo akkasi taate hin beeka. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasitti uumamtes Waaqayyo hin beeka. Waan ati dandeessu sitti kenne malee Waaqayyo ba'aati hin dandeenye humna keetii olii sirra hin geenye Waaqayyo. Waan dandeessan. Cubburraa baqachuu hin dandeessa. Isaaf qofaaf jiraachuu hin dandeessa. Wama dandeessu Waaqayyo siif kenne. Waan ati hin dandeenye Waaqayyo sitti hin laanne. Haleluuyaa. Barri namaa akkuma margaati. Akka daraaraa bakkees inni daraaraa. Yeroo qilleensitti qilleensa'u inni achi hin dhabama. Iddoo isaas deebi'ee hin jiru. Hin beekamu. Gaarummaan Waaqayyoo garuu bara baraan bara hamma bara baraatti warra isa sodaataniif qajeelummaan isaas ijoollee isaatiif itti hin fufa. Warra kakuu isaa eegan abboomii isaa raawwachuudhaafis yaadataniifis in ta'a. Waaqayyo teessoo isaa bantiiwwan Waaqaa keessaa dhaabateera. Mootummaan isaas waa hunduma irratti gooftummaa qaba. Isin ergamoonni isaa warri Waaqa irraa, isin jagnoonni jajjaboonni warri sagalee dubbii isaa dhageeffattanii ajaja isaa raawwattan Waaqayyoon ulfinaan jajadhaa. Isin machi isaa hundinuu, isin hojjettoonni isaa warri fedha isaa gootan. Eenyu hojjettoonni isaa warri fedha isaa gootan. Waaqayyoon ulfinaan jajadhaa. Wanti inni uume hundinuu mootummaa isaa keessa iddoo hundumaatti Waaqayyoon ulfinaan jajadhaa. Waaqayyoon ulfinaan jajadhaa. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo jedhee xumura namni kun jechuudha. Faarsaa Daawitii 103 tokkorraa kaasee hanga 22 dubbise jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf Waaqayyo osuma nu beekudha malee osoo nu beekini nutti naasofne kana gochuun hin danda'amaa laata jettanii akkasini burjaajofneef jechuudha. Waan danda'amu Waaqayyo kan nuuf kenne. Waan salphaa baay'ee salphaa. Cubbuu hojjechuutu ulfaata malee cubburraa baqachuun hin ulfaatu joo. Jireenya gadhee jiraachuutu ulfaata malee jireenya gadhee irraa baqachuun hin ulfaatu yaa sabaa. Waaqayyo hunduma keessas naa gargaaru. Foon keessan kan dadhabdan jireenya dhugaa jiraachuu warri dadhabdanii rakkachaa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Hidhaa diinaa kamittuu maqaa Yesuusiin hiikamaa. Nagaan mana keessaniif, nagaan biyya keessaniif, nagaan waldaa keessaniif maqaa Yesuusiin haa ta'u. Gufuun diinaa kamus irraa kan cabee haa ta'u. Eebba Yaaqoob eebba Yisihaaq eebba Abrahaam maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Gufuun dura keessanii kan buqqa'ee haa ta'u ayyaanni Waaqaa hunduma keessaniif haa baay'atu eebbifamaa. Ayyaanni Gooftaas isiniif haa baay'atu. Eebbifamaan obboleessa keessan gammachuu rugeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 yottan argachuu dandeessu. Sagalee kana immoo sheer walii godhaa walii daddabarsaa. Namni hundumtuu itti haa eebbifamu. Itti haa fayyu itti haa hiikamu. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa. Shaaloom. Jabaadhaa waliif sheer godhaa.